Akkam jirtan? Yeroo hedduu jechuun bilbila keenya appiin nuti itti fayyadamnu guutuu danda'a jechuudha. Yeroo hedduu namni ni rakkata maal bilbila keenya maaltu nurraa guutaa jira jedhanii baay'eema rakkatu jechuudha. Dhuguma ni guuta jechuun maali? Daataa guyyaa guyyaadhaan fayyadamnu kanaatu achirratti istoor ta'a. Sanirraa kan ka'een daataan kun guyyaa guyyaarraan kan itti fayyadamnu kun jechuudha. Deelii wanti nuti fayyadamnu kun istooreejii teenyarra ta'a jechuudha. Istooreejii sanirra ta'ee ammoo appilikeeshinii san istooreejii keenya kan bilbila keenyarra waan jiruuf jecha jechuudha. Istooreejii inni duraan qabu maleedha. Kan nuti itti fayyadamu fayyadamiinsa nuti guyyaa guyyaan itti fayyadamnu kun aadiitti ta'ee jechuudha. Baay'inaan itti fayyadamuun keenya daataawwan sana akka heddummaatu godha jechuudha. Yoo kiiloo baay'eetii illee ta'e jechuudha. Baay'atee karaa meegaabaayiitiitti kan deemu ta'a jechuudha. Meegaabaayitii irraan karaa maalitti kan deemu ta'a? Karaa jiibiitti kan deemu. Maaliif guyyaa guyyaadhaan maaliif waan fayyadamnuuf jechaa jechuudha. Kanarraa kan ka'een bilbiloota nama baay'eedha jechuudha. Kan waan jalaa guutu jechuudha. Namoonni baay'een maaltu nurraa guuta jedhanii kan rakkatantu jira jechuudha. Osoo mallee hin qabaatin garuu bilbilli isaanii guutuu ta'a jechuudha. Memooriin isaanii jechuudha. Memooriin bilbila isaanii. Kanarraa immoo furmaanni maali? Appilikeeshinii san keessa gallee maali? Appilikeeshinii san seetingiidhaan seennee jechuudha. Jalaa balleessinee jechuudha. Daataawwan nuti guyyaa guyyaadhaan fayyadamne san dhaamsinee akka appilikeeshinii amma nuti buufannee tokko yookaan immoo appilikeeshinii kana akka amma nama abdeet godhee tokko isinii ta'a jechuudha akkas gootan. Amma fakkeenyaaf appilikeeshinii as keessaa kaniin baay'ee fayyadame jee yaadu. Fakkeenyaaf amma tana meereem websaayit kan jiru kana diishinariidha yeroo hedduu hiikuudhaaf ni fayyadamna jennume yoo haseenu maal gootanii seentan gaqqabdan jechuudha. Appilikeeshinii kana gaqqabdanii teessaniini. Appilikeeshinii kana gaqqabdanii teessanii gaafa gaqqabdanii teessan kunoo wanni tana isinii fida jechuudha. Meeree websaayitii diishinarii jedhee select add to home kajoo kana siima. Add to home jechuun hoomii keenya irratti baasuu jechuudha. Gama gubbaatti jechuudha osoo warra orderiin jiru kana keessa hin ta'in gama gubbaatti baasuu jechuudha. Irraa deebi'uun isin keessatti fakkeenyaaf amma add to home kajoo sayyoon tuqe asirratti baha jechuudha. Wanni kun meeree websaayitii kennuun kun asirratti baha jechuudha. Amma akkuma agartan asirratti hin argamu. Yoo nama deebi'ee kaniin as tokko ta'e jechuudha. Bakka tana kaniin tokko ta'e add to home kaniin yoo kaniin tokko ta'e achirratti baha jechuudha. Noo akkuma agartanii asirratti baha jechuudha. Kunis katwee fayyadamuudhaaf akka isin gargaara. Katwee karaa gabaabaadhaan akka itti fayyadamtaniif isin gargaara jechuudha. Karaa irratti baafachuun keessanii. Amma immoo karaa mata duree keenyaa fufnu. Mata duree keenyatti taatee fufnu jechuudha. Gaqqabdanii gaafa teessaniin kana isinii fida jechuudha. Select add to home and uninstall kajoo kana jira. Uninstall jechuun appilikeeshinii keenya kana dhaamsuu jechuudha asirraa. Install ta'eemi uninstall jechuun uninstall hoggaa jennu install hin godhin yookaan asirraa dhaamse jechuusaati. Ammoo uninstall kajoo kana xuuxan jechuudha. Bakka isin xuuxan bakka kanatti aayii fakkaatu tana kunoo bakka tana xuuxan jechuudha. App info jechuusiiti asitti aayii bakka aayii fakkaatu tana xuuxanii jechuudha. Gaafa as xuuxan kallattumaan seetingii keessa isin geessaa jechuudha. Seetingii keessa isin geessaa kunoo akkuma agartan asitti privacy notification jaa notification akka inni eegne blocking godhee permission ati kan ituuf maaltu yaa permissionoota hedduu jira akka inni kaameeraa fudhatu fakkeenyaaf kun kaameeraa hin eeyyamu malee warroota kaameeraa fudhataniif kaameeraa akka fudhatan warra kontaaktii fayyadamaniif kontaaktii akka fayyadaman alloo godhuuf jechuudha. There is no permission for this application kanaaf permission hin kenneef hin jiru jechuudha blookoota irratti. Kana fakkaata screen time jee akkatti jira jechuudha. Asirraa gatooftanis immoo kam deemtan jechuudha. Storage kayettu kana dhuftan jechuudha. Storage kayettan kana dhuftan jechuudha. Storage kayettu kana tuqxanii jechuudha irratti. Gaafa tuqxan kun asirratti akka agartan appiin kun jalqaba irratti jechuudha. Space used in appii kan fayyadamu appii kana gaafaan install godhu maal jechuudha. Meegabaayitii meeqa inni meegabaayitii meeqa meegabaayitii 162 jechuudha. Meegabaayitii 162. Garuu daataan an fayyadamee jechuudha. Wanni an achirratti hiikkachaa ture kun walitti dabalamee jechuudha. Maal hangam takka jechuudha. Daataawwan sana hangam takka meegabaayitii 72.94 jechuudha. Walii galee. Amma fakkeenyaaf gaafa clean age kunoo as dhufee clear data kan jiru kana waan tuqe maal jechuudha. Kaasii kun ni dhaama jechuudha. Kaasii kun ni dhaama garuu appilikeeshinii maali akka nama amma install godhate yookaan amma dabarfatee install godhee jechuudha. Yookaan immoo update godhee tokko isinii ta'a jechuudha.
Akka nama amma appilikeeshinii kana dabarfatee taa'ee jechuudha. Daataawwan hundinuu dhaabamee jechuudha. Dhaamsamee daataawwan nuti hanga har'aa fayyadamnee jechuudha. Waliigallee kanarratti konfiizu kan taane. Akkasumatti illee yuutuubii illee dabalatee fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee yuutuubiin fayyadamanii yuutuubii kana hanga inni baadhatu laallotaa jechuudha. Baay'uma dinqisiifattan jechuudha achirra waan jiru. Hangasitti ammoo kanarraa waan hubattan meegabaayitii kana kamtu dhaama jechuudha. Meegabaayitii 72.9 tanaan dhaama malee qoolii kana dhaamsuu hin danda'amu. Yoo kana dhaamsuu hin danda'amu yoo appilikeeshinii kana uninstall goone qofa jechuudha. Haasii kana appilikeeshinii kana yoo fayyadamuu dhaabne yookaan uninstall gaafa goone qofa dhaamsuu dandeenya jechuudha qoolii kana. Gaafa kanaa fi 72.9 kanaa fi 162 kana walitti dabaltan waliigala tootaaliin isa kana fakkaata jechuudha 200 fi 35 meegaabaayitiidha jechuudha. Amma kana kiliin gaafaan godhu kun akkuma agartan taasisuun akka dhaamtu laalaadha. Kiliin bakka itti tanaan tuqaa dhufee dileet jaan. Dhaamte jirti jechuudha. Dhaamte jirti. Tootaalii kan irraayis kun irratti jirti jechuudha. Tootaaliin keenya meequmaan walqixa ta'e jechuudha. Hanguma aappiin saayizii aappii keenyaatiin jechuudha. Walqixa ta'e jechuudha. Bifa kanaan akkatti ofirraa hir'isuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma tanaan YouTube seenaa isin agarsiisu. YouTube seenaa isin agarsiisu garuu immoo YouTube hin dhaamsee isin agarsiisu kan amma dhaamsuudhaaf waan nuti baay'ee jira waan hin qabuuf jecha hin dhaamsu. Dhaamsuu dandeessan garuu isin amma qabdee teessan jechuudha. Qabdanii gaafa teessanii maaltu isin fida kun asitti shorts jaa, search jaa, subscription jaa, disabled jaa, wage jaa, add home select yaa mire aayitana tuqxanii hin jee aayitana gaafa tuqxan karuma kallattumaan kara seetingii isin naqa jechuudha. Permishiniiwwan reefu tana hasa ture ono kaameraa akka fayyadamu, maayikiroofoon akka fayyadamu, notifikashinii akka fayyadamu, footoo akka fayyadamu, viidiyoo akka fayyadamu permishinii kanneetiif hin jira jechuudha. Maaliif kanaaf aappii kana yuutuub kana keenya kanaaf bilbila keenya kana irratti permishinii akkana hayyam kanneetiif hin jira jechuudha. Istooreejii gaafa dhaqxan baay'ee isin ajaa'ibsiisa. Ono akkuma agartan GB meeqa jaa GB 13.7 13.87 fayyadamee jechuudha. Appilikeeshiniin kun waliigala. Gaafa tuqxan istooreejii kajoo kana gaafa tuqxan ono akkuma agartan aappiin kun jalqaba irraa meeqa qaba ture. Barattoota keenya sirriitti wanta kana laalaa. Hordoftoota keenya wanta kana sirriitti fe'attashanii ilaalaa. Aappiin kun jalqaba irra gaafaan buufadhu yookaan ammoo dabarfadhu maal qaba? Meegabaayitii 158 qaba jechuudha. Daataan an fayyadame ilaaltanii daataan an fayyadame GB meeqa jechuudha? GB jechuun beektan gaa GB jechuun guddaadha jechuudha meegabaayitii irra guddaadha miti 13.7 fayyadame jechuudha. Amazing. Kun GB dhaan fayyadame kana immoo as dhufeetiin dhaamsuu danda'a jechuudha. Garuu immoo amma dhaamsuu hin barbaanne jechuudha. Dhaamsuu hin barbaanne garuu ammoo wanni isin gootan ofirraa dhaamsuu danda'u qabdan jechuudha. Warroota maalii kana guyyaa guyyaadhaan baay'umaan fayyadama jechuudha. Kana maaliif wantoota hedduu waan achirratti hojjetu baay'ee fayyadama jechuudha. Sababaa kanarraa kan ka'een akkanatti daataan isaa ol ka'uu danda'e jechuudha. Bifa saniin akkasitti ofirraa dhaamsuu dandeessan jechuudha. Amma GB meeqaatu duwwaa naa ta'a jechuudha gaafas GB 13 jechuudha. GB 13 firii naa taate yookaan dhaamsee booda. Hangam takkaree warri rakkachaa ture maal jechuudha. Furmaata jabaatu naa dhufe jechuudha. Kana booda yoon kana dhaamsu ta'e furmaata jabaatu naa dhufaa jechuudha. Sani jechuudha bifa saniin akkasitti ofirraa dhaamsuu dandeessan jechuudha. Kana wanni hin dhaamsaniif garuu wantoota baay'ee waan keessa qabuuf gaafa wanta san kaniin barbaachisu san irraa sirreeffadhe booda ni dhaamsa jechuudha. Yeroo ittiin dhaamsa dhiyeenyuu kanaan dhaamsee bakki tun maal ture jechuudha. Dhiyeenya kana 20 wayii ture GB 24 ture jechuudha. GB 24 irraa dhaamsee eegana ammoo kan hin fayyadamaa tureetu hangana ga'ee jechuudha. Akkasitti bifa sanii ofirraa dhaamsata. Warri daawulood gootan fa'aa achirra wanni jiru sanumaan dhaama malee waan biraa takka dhaamu hin jiru. Saniif akkas ofirraa dhaamsuu dandeessan jechuudha. Akka nama aappii kana instaal ta'ee jechuudha. Yookaan amma instaal godhuu deemu tokko ta'a jechuudha. Amma instaal godhee garuu daataan achi keessa jiru hin jiru. Taakkatti akka nama amma instaal godhee ta'a jechuudha kana dhaamse. Taakkatti loogiin godhuu si gaafata jechuudha. Wanni ta'e wajjin konneekti godhuu si gaafata Google akkaawuntii keetiin. Sanuma san malee wanni isin gaafatu haariin hin jiru jechuudha. Gaafa akkasitti isin rakkisee bifa sanii akkasitti of qulqulleessuu dandeessan jechuudha bilbila keessanii fi ofillee qulqulleessuudha. Bilbila qulqulleeffachuu jechuun bilbila yeroo hedduu konsuum yeroo itti waan goonuuf jechuudha.
Sani amma warroonni baay'een ammas TikTok warri baay'ee fayyadamu jira. Amma TikTok warri fayyadamu jechuudha baay'uma guddaadha jechuudha wanni isaanii. Mee xiyya laalloo hangam takka akka fayyadamu TikTok laalloo. TikTok 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 baddeerti. Sarchi haa goonu mee. TikTok amma dhufteerti gaafa akkana qaqqabdee teessoo jechuudha. Qaqqabnee teenyeen jechuudha maaltu dhufe locate app kajoo fi app info kajoo dhufe app info kajoo kana tuutanii isin jee app info kajoo kana gaafa tuutan noo kallattumaan achi isin geessa jechuudha. Asitti kun istooreejii kajoo kana takka tuqaa afur takka GB dha jechuudha. Gaafa keessa tuutanii keessa hintan jalqaba irratti appiin kun meeqa ture jechuudha. Meegaabaaytii meeqa fudhatee jechuun bilbila kootirraa inni meegaabaaytii 618 fudhatee garuu daataawwan an fayyadamee meegaabaaytii 782 gaafa walitti dabalamuu meeqa ta'e jechuudha. Keech kana wajjin takka tuqaa afur takka GB ta'e jechuudha. Kan amma gaafaan dhaamsuu jechuudha. Dhaamsuu barbaadde asuma kiliin keetti kana tutanii delete gootan jechuudha. Delete gaafa gootan maal jechuun hin jaa all of this application data will be deleted permanently. This included all files, settings, accounts, data bases jaa. Wantoota achi keessatti fayyadamummaa faayiliin achi keessa jiru hidhama jechuudha. Maalitti seetingii keessa jiru seetingii wanni keessa jiru jechuudha. TikTok keessa jiru akkaawuntiin isa keessa jiru illee hidhama jechuudha. Yookaan maal jechuudha taakkatti kanama amma appilikeeshinii kana buufatee maal godhee install godheetii deebi'aan isin jeeme bifuma san isin himaa jechuudha. Akkasitti dhaamsuu dandeessan ofirraa ispeesii akkasitti balleeffachuu dandeessan jechuudha. Ispeesii wanta isin jalaa guutu ispeesii wanni isin jalaa guutu wantoota akkanaa kanaa jechuudha. Saniifuu wantoota biraatis jechuudha rakkoon biraatis kan jiraattu ta'e nu beeksisaadha. Komentii irratti yaada qabdan nu laaddaadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaan afeerraa teenya.